maalni beektaa yeroo dheeraa hojii deemnee jirra jaalalaan kanaafuu jaalateen amma firiitti goone karaa bultiitti akka jijjiirruun fedha. Waan bareedaadha karaa haalaalee jijjiiruun waan bareedaadha. Anis faamilii wajjin wal mari'adhee ummaas dubbisee obboleessa kiyya keessumee akkasitti inshallah si beeksisa. Garuu karaa faamiliitti rakkoon jirtume? Waan rakkoon jirtu natti fakkaatu. Na dhageeyyan talati. Maama keenya Ameerikaa jiru sanni beektaa. Ati waan beektu gaafa san daa'imaati. Isa san ilma isaati dheenya kana dhufe. Ilmi isaa kun horiin hin fideen jeeyin. Addunyaa tana laala akka mallaaf facaasaa deema. Anaa fi maama keenya immoo dur isinii daa'imaa wal ta'an. Waliif kanninaa intalatee gurbaa keetiif. Gurbaa kiyya intalateetiif waliin jennee jira. Maal taate fillee keessa jiru? Maal rakkoo jira? Amma na dhageeme. Gurbaa keenya tokko jira maama jaaniin Ameerikaa tana jira. Ilma isaati dheenya kana gad dhufe. Eega dhufe guyyaa 3 jaan. Obsaa jaaniin. Amma baleetitee tana qaadhi maana giyaa laal jiruu ne giyaa akka jiraattuun godhuu deema. Subuu maal naa galchi maali maal taate? Maali? Nama biraatiif na kan dhuftee. Ha? Nama biraatiif na kan dhuftee. Akkasumas gurgura dhageeffadhu gaa.